السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا فروتة كينيا وندي كيسانو باغانا كانو جراتن فيا كيساني جروف جريني عليك اللي انسان الفكاتا أنا كوتي قالت ربي باغا جراتن باغانا جراتن سنين جرا كوجمتوتا فروتة كينيا كنو دچاني رفني جرا كوجمتوتا فروتة كينيا مالك باتين ورفتي جيتشو ندن دي سنجر wanti qabadhee isin dhiyaadhee dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee ajjiif caaltuu keessaallee waan xiqqoo dubbadhutu jira jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf caaltuu baay'ee galatoomfachuu ni barbaada. Galatoomii jedhaanii garanumaan galatoomii qofallee osoo hin taane asumaan garanumaan dhiifama guddaallee si gaafachuu barbaada jechaadha. Osoo gara sittiin darbin xiqqoo beessa qaba. Mee beessa kiyya kanaan boodetti kan walitti dachaanu ta'a jechaadha kabajamtoota furtoota keenya. Warroonni YouTubera ta'uu barbaadan akka keenya kanatti jechaadha. Warroonni YouTubera ta'uu barbaadan fi YouTube bitachuu barbaadan kootaati karaa keessaatiin nu dubbisaa isiniin jedha. Lakkoofsi bilbila keenya duwwaa 9674748 dhumti isaa 5 lakkoofsa kanaan jechaadha. Karaa WhatsAppiitiin dhuftanii waan barbaadan sagalee yoo nu kennitan deebii gaa argattu jechaadha. Kabajamtoota furtoota keenya YouTuber warri ta'uuf of keessaa yaani onneedhaan YouTuber ta'uu barbaadanii YouTuber ta'uu barbaadan jechaadha. YouTube ulaagaan isaa guute yookaan maqaa keessaniin bannee irradalannee guunne isiniif kennina yookaan ammoo ka guutame warri barbaadan jechaadha. Lakkoofsa an jalqaba irratti isin dha'e kanaan hello jettanii jechaadha. YouTube nurraa bitachuu dandeessan isiniin jedha. YouTube nurraa bitattanii warra YouTuber taatanii YouTuberraa warra faayidaa argatu ta'uu dandeessan jechaadha. Kun kanaadha jechaadha kabajamtoota furtoota keenya. Akkuma jalqaba irratti dubbachuuf yaalee waa'ee caaltuu fajjiiti isiniin jedhee jira. Guyyaa dheengaddaa hajjii irraa viidiyoo waraabee isinii gadhiisuu argitan jirtanii hajjiinis baay'ee akkanatti aaree jiru. Saniyyuu dhosaan viidiyoo biraallee isinii waraabee isinii gadhiisuu ni yaadattanii baay'ee natti dallanee baay'ee aaree dhugaa dubbachuudhaaf hajjiin akkamitti akkas gootaa jedhee amma ammoo akka isii waraabee rulee dura inni hin agarre kunoo akkuma agartan guyyaa har'aa kan caaltuu irraa dura waraabee lafa isinii qaba isiniin jedhe san jechaadha. Akkuma waadaa isinii galeen kunoo isinii gadhiisee jira. Warri daawwatanii deemaatii YouTube shaashii jalatti deemaatii daawwadhaa isiniin jedha. Warri daawwatan ammoo daawwatanii jirtanii waan isin akkas jettaniif viidiyoo san isinii gadhiisee jechaadha. Garanumaa caaltuu dhiifama gaafachuu ni barbaadu viidiyoo osoo ati quban qabaatiin waan kaameraa dhossee guyyaa har'aa kana YouTube irratti waan argituuf natti mufachuu waan dandeessuufi dhugaa dubbachuuf dubbii san keessatti osoo viidiyoo san waan babbadaa waan hin ta'amne waan namaaf nama walitti oofuu dubbattee jiraattee dhugaa dubbachuuf viidiyoo san kana gadi hin dhiisu ture jechaadha. YouTube viidiyoo kana waan daawwattee waan abdii qabuuf caaltuu garanumaan caaltuun illee hordoftoonni illee hundi keessanuu jechaadha. Ammoo viidiyoo akkanaan saniin barbaanna warri naan jedhe hordoftoota keenya caaltuu ammoo waan takka viidiyoo san irratti akka tasaa ta'ee isii waraabamtee YouTube irra of gadhiifamtu yoo argitu natti dallanuu waan dandeessuuf hajjiinis jaarsi kan kee hajjiinis jechaadha. Akkasumas natti dallanee wooma si gaafadhe kan san hajjii gaafadhe an sababni hajjii gaafadheefillee dhugaa jirtu tan uummataafillee himuu fi siifillee himuuf jechaadha. Yoo inni illee sababaa jiraate yoo atillee isa sababaa jiraatte jedheete jechaadha. Kanaafi viidiyoo kana yeroo argite akkanatti mufannee caaltuu sin jedha dhugaa dubbachuudhaaf dura viidiyoo san osoo viidiyoo kan kee kana dura viidiyoo kan keetii yoo argitee jiraat dura hajjii waraabee jira. Wooma si gaafadhe san hajjiillee gaafadhee waraabeeti kunoo shaasheetu irratti guyyaa har'aa isinii gadhiisee jira kabajamtoota furtoota keenya. Caaltuun illee abdiin hajjiidhaaf na basaasaraa maal jettee akka garaa keessa yaannee fi kana dubbadha jechaadha. Dhugaan garuu baatee jirti kabajamtoota furtoota keenya. Hajjiin illee garanumaan naa galatoomii ulfaadhu kabajamii jedhaanii maaliif dhugaa dubbachuuf hangaafa duraanii baay'ee aaree baay'ee mufadhee inni yeroo balbalallee cufee deeme yeroo wanni galuu mana galuu diduuf waan ofii dalage beekaaf kanaaf galuu diduu manatti galuu wanni isa dhoogge kanaa maal jedhaa ture jechaadha. Aniin kun jechaadha akkas jedhaa ture. Garuu subhanallah inni illee akkasii ande yaade sanii miti yeroo hangaafadhu akkuma isin argitan tumtee abboo hin tumne tuttee hin tumne maal taatee ooluma seenee uffata kee fudhachuuf baanaan cadhisteetuma mana kanaa baatee naan jedhe
caaltuu ammoo dura gaafadhee jennaan tumee banaan ari'ee jette. Am durumaayyuu waan kana shakkee jira. Namni walitti aare tokko waan gaarii walii hin dubbatu jechuudha. Namni wali aare fakkeenyaaf namni wal arrabsu tokko kun ammoo waan gaarii hin jedhuun kun illee waan gaarii hin jedhu jechuudha. Wal arrabsuu taanaan wal arrabsuudha. Namni akkas filannoon qabu jechuudha irrimni. Arrabni filannoon qabu jechuudha. Kanaaf caaltuun illee anaan akkas jettee mana kanatti garuu waamee kaameraa kiyya dhoofadhee waamee akkuma agartan viidiyoo hadhaa argitanii hadha isinii gadhiise argitanii natti fakkaata. Shaasheetu birratti jechaadha argitanii jirtanii yoo argin deema ammallee deeba isinii himaa deemaatii daawwadhaa isinii jira. Akkuma shaasheetu birratti isinii gadhiise caaltuun haa galatoomtuu haa ulfaattuu hajitu manaa si baase moo ofii manaa baate jedhee yeroo an gaafadhu caaltuun kunoo akkana jechuudhaan naa deebiste. Mee kaisii kan dhageenye walitti haadachaan. Nini oseenee uffata fuudha sittuu haa haasa'u su'uu haa dha'u ati sodaadhu hin sodaatin iyyuu nini haga oseenee doolaaba keessa maal yaani doolaaba harkaanuu qabne doolaaba. Harkaanuu qabne garuu fuula jijjiirratee deebi'e malee. Deebi'ee gattaa'e moo maal ta'e? Gattaa'e nama sodaadhe malee. Taa'ee maal jedhu? Oseenee abdiin fe'isaa sa'aatii mul'uu si faana jiranii sa'aan kan si faana bulanii anumatti. Sa'aatii gani abdiin fayyada? Abdiin fayyada gani naan jedhan natti dhaadheedha achiin sodaadhee deema. Afaan baafatee akkas hin jedheenyi? Jari kasee duwwaan si laallaa si jedhu? Oseen uffata walitti fudhachuu hin dhufne jira? Laan uffata fudhatu akkasuma naan jedhedha achiin nan sodaadhe nafsi kootiif sodaadhe deema. Hin taa'ee jira. Situu immoo sun turne natti? Garuu nan turne garuu abdiin fe'u wayii taa'anii seeruu naan jennaan inni natti dhaadannaa. Kanaafuu sodaadhee dhugumaan sinimmoo mana hin jirtu guyyaa guutuu mana hin jirtu halkan illee mana kee bultaa yoo naaddeessu godhee sodaadhee deeme. Si dhalatee jennaan jechuudha. Abdiin fasee gaatu namni siin jedhe jechuudha. Abdiin fasee faana bulanii si faana oolanii yeroo ati kophaa kee mana keessa hojjetu wayii si faana oolanii naan jennaan ani sodaadhe. Kanuma si gaafachuuf garuu harka inni si roobne jechaadha. Ati sodaatee maal waan biraallee si gaafata. Erga sodaatee haga manaa baatu manni kun kan keeti. Hanga mana baatu bilbiltee sodaadhee kun kana naan jedhaa maa bilbiltee bilbiltee. Ati immoo waan deebi'e jettee na dirqamsiistuuf kanaafuu yoo nan turne siin jedhe na dirqamsiista na deebisuudhaaf karaan akkasiin jedhe. Telefoona illee na tume oolli jettee? Akkati deebiinaan hin jenne. Hin jenne. Kanuma kabajamtoota afurtoota keenya dubbiin ijoon an barbaadellee kanuma. Dhugama jirtu kanaaf jechaadha. Amma hamma isiin akkasaan jettan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee desna jedhe jechaadha. Mucaan kunillee akka daangaa biroo akka hin darbine xiqqoo natti mul'atee jira jechaadha. Kana rabbi ammoo jara laachuu warra walitti araaramullee rabbiin haa godhu. Garuu dhugaan jirtu kan hordoftoonnillee maalillee namni keenya hunduu beeku qabu jechaadha. Hajjiin caaltuu ari'ee mana hin baasne caaltuun aarimaaf jecha inni mana galee jennaan sodaaf ati isin teettanii na eeguu hin dandeessanii maal jechoota inni jedhee sanirratti hundaa'uudhaan sodaattee jechaadha. Mana baatee jirti malee waan inni shaanxaa isii gugguuree gaddarbee dirqiidhaan akkasitti gaddarbee akka hin taane afaan isii irraa dhageettanii jirtanii. Inshaallah gara fuulduraallee akka araaraman abdii guddaa qabna. Ammoo namoonni ammallee irra deebi'uudha. Dan halkanii guyyaa bakka garaagaraatii bilbiltanii waasaappiin himu addaan baatu malee birriisii kafala abdii maal la'aan nama birrii naa kafalanii nama addaan nama baasuu miti yoo danda'e walii araarsaa akkuma dura isiniin jedhe akkuma sagaleellee isin deebisachaa namoonni lakkoofsan qabne karatu akkasnaan jedhan jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Abadan jidduu hajjiitiif jidduu caaltuu jaarsummaa taa'uun qabdan yoo addaan baastan malee jedhan jechaadha. Kanarraa hafe kan hundaafuu rabbiin jara lamaan walitti araarsu isiniin jenna garanumaa caaltuu atillee dhugaa dubbachuudhaaf galatoomii hajji atillee dhugaa dubbachuuf galatoomii viidiyoo ammoo isin dhossee gadhiisuu kootiif garanumaan isin lachuu hajjiillee dhiifama garanaan gaafadha caaltuullee garanumaan dhiifama gaafadha an garuu viidiyoo lamaan kanniin yeroo argitan isin lachuu jechaadha an isin lachiifu akka dhaabadhu malee yookaan hajji gargaaree caaltuu miidhuuf yookaan caaltuu gargaaree hajji miidhuuf akka hin taane namuu garanumaan ni beeka jedheeti abdii guddaa qaba. Kana kabajamtoota afurtoota yaada qabattan karaa koomentiitiin nu barreessaa isin jenna. Viidiyoon kun yoo isin tole laayik godhaa isin jenna. Warra biroo yeroo biraa walitti dacha rabbi nu haa taasisu nagaan nu tura.